arganii kutaan nuti keessaa ilaalaa turre wangeelaa Maatiyos boqonnaa 11 irra isa jirudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 29 irra isa jiru kaanee isa walii wajjiniin ilaalaa jirra jechuudha. Har'as isuma itti fufnaa jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Egaan har'aa garuma xumuraattiin fida jedhee tayyaada gaanii Waaqayyo jedhee Maatiyos 11:29 irra jiru nan dubbisaa sagalee Waaqayyo. Kun mata duree guddaa xiqsiidhuma nuyi kutaa macaafa qulqulluu keessaa fudhannee kaanee barumsa kana ilaalaa jirrudha jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 11:29 nan dubbisa. Akkana jedha maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisaa. Waanjoo koo fuudhaatii baadhaa, anarraas baradhaa, anoo garraamiidhaa kanan gad of deebises boqonnaas lubbuu keessaniif hin argattu. Waanjoo koo fuudhaatii baadhaa, anarraas baradhaa isa jedhu ilaalaa jirra jechuudha. Eenyurraa barannaa isa jedhu ilaalaa jirra. Eenyurraa barannaa yookiin eenyurraa haa barannu isa jedhu walii wajjiniin ilaalaa jirra gaanii. Akkuma kutaa kanarraa ilaallu gaanii Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos anarraa baradhaa, an garraamiidhaa, gara laafessas kanin gad of deebisesidhaa jedhee dubbate gaanii Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa barannaa jennee immoo maal irraa barannaa isa jedhutu qabxii walii wajjin ilaalaa jirra jechuudha. Maal irraa barannaa isa jedhu ilaalaa jirra. Anarraa baradhaa isa jedhee Gooftaa Yesuus Kiristoos irraa maal barannaa isa jedhu qabxii gara afurii walii wajjin ilaalleerra natti fakkaata. Qabxii inni jalqabaa garraamummaa isarraa barannaa jechuudha. Ani garraamiidha jedhe, anarraa baradhaa jedhe. Kanaaf garraamummaa isarraa barannaa innee garraamummaan maal jechuu akka ta'e, maal jechuu miti akka ta'e ilaallee turree hundasaa keessa deebi'uu gatii hin dandeenyeef gad of deebisuu anarraa baradhaa jedhee inni kan gad of deebisee eeyyee kanin gad of deebiseedha jedha. Ulfina isaa dhiisee ulfina gooftummaa isaa dhiisee dhufee dallaa horii keessatti nuuf jedhee gad of deebisee dhalatee dhufee gidiraa baatee nuuf du'ee jireenya bara baraatiif nu qopheessanii waan baay'ee ilaalle gaanii gad of deebisuu isarraa baranna jechuudha. Inni gara biraan immoo dhiifama gochuu irraa baranna jechuudha. Walii keenyaaf dhiifama gochuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa barra jechuudha. Warra isa kabalan, warra isa arrabsan, warra itti tufan, warra isa salphisan hundumaa maal jedhee yaa abbaa waan godhan hin beekanii isaaniif dhiisi jedhee nus dhiifama garaa dhiifamaa Kiristoos irraa barraa isa jedhu ilaallee turre. Inni gara biraan immoo qabxii inni arfaffaan immoo maal irraa barra isa jedhu gaan qabxii arfaffaan immoo obsa irraa barra. Obsa yeroo baay'ee obsi kun egaa rakkisaadha akka ta'e yeroo darbe baay'ee walii wajjin ilaallee obsa dhabuun miidhaan ni fidu, balaan ni geessisu gaa'ila irratti, jireenya dhuunfaa namaa irratti, akka hawaasaatti, akka waliigala biyyaatti obsa dhabuun dhiibbaa ni geessisu, dhiibbaa gurguddaa. Obsa xinnoosee dhabuurraa kan ka'e badiisi gurguddaan akka ta'u ilaallee lubbuun namaallee akka badu, akka darbu, gaa'illi akka hiikamu ilaallee turre jechuudha. Obsa inni gidiraa fannoo irratti hundumaa hin obsee, obsuu isaatiin immoo likka malee gad jechuu isaatiin, obsuu isaatiin likka malee Waaqayyo akka olola isa qabe ilaallee qabxii inni shanaffaan
garaa namaaf gadduu qaba. Garaa namaaf gadduu qaba. Kanaaf gaafa lafa onaa sanarratti tuuta baay'ee nyaachisee sabi kuni akka hoolota eegduun qabnee ta'aniin arge isaaniifin gaddee jedhee isaan nyaachise. Saba beela'ee lafa onaarra ture nyaachise. Garaa gadduu walii keenyaaf qabaachuutu nurra jiraata isa jedhu qabxii shanaffaa ilaallee ture jechuudha yeroo darbee. Har'a immoo qabxii ja'affaa walii wajjin ilaalla jechuudha. Qabxii ja'affaa walii wajjin ilaalla gaanii qabxii ja'affaan Yesus Kiristoos irraa maal barra inni jedhamu ajajamuu irraa barra. Ajajamuu isa jedhu irraa barra jechuudha gaan. Kan nama dhibu gaanii Kiristoos Yesus waaqa guutuu nama guutuu ta'ee jiru. Abootuu qabu, aangootuu qabu, ajajamaa ta'e, ajajamaa ture. Abbaa isaatiif in ajajama ture. Kanaaf aniif isin gaan Kiristoos Yesus irraa maal barrasa jedhu ajajamuu irraa barra jechuudha. Waaqayyo har'a hafuura ajajamuu nurratti dhangalaasu. Ameen. Haleluuyaa galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u gaan. Ajajamuu jechuun maal jechuudha isa jedhu hiikasaa yoo ilaalle hiiki ajajamuu maal jechuudha isa jedhu yoo ilaalle gaanii sagalee waaqayyoo dhaga'anii hojiirra oolchuu jechuudha. Sagalee waaqayyoo dhaga'anii hojiirra oolchuu jechuudha. Ajajamuu yookiin abboomamuu inni jedhu. Ajajamuu yookiin abboomamuu inni jedhu. Obedient yookiin obedience isa jedhu afaan faranjiitiin afaan ingiliffaatiin jechuudha. Kanaaf sagalee waaqayyoo dhaga'anii isaaf deebii laachuu jechuudha. Sagalee waaqayyoo dhaga'anii fi deebii laatanii abboomamuu gochuu hojiirra oolchuu jechuudha. Ajajamuu jechuun waaqayyoo nu haa gargaaru har'a. Kana gaan kisaa deebi'ee immoo ajajamuu jechuun inni lammaffaa hiikisaa jechuudha. Hiikisaa godhaa kan sagalee waaqayyoo nuun jedhe kan waaqayyo godhaa nuun jedhe gochuu kan inni immoo hin godhinaa jedhe gochuu dhiisuu jechuudha. Ajajamuu jechuudha. Al tokko wal nu jalaa maka. Sanni godhaa jedhe hin goonu isanni hin godhinaa jedhe immoo itti nufiisa jechuudha. Waaqayyo har'aa isa abboommii cabsuutti isa ajaja cabsuutti nufiisisu waaqayyo nurraa kaasu maqaa Yesuusiin. Ameen. Al tokko akkas jedhamee magaalaa guddaa keessatti yeroo deemtan magaalaa keessa yeroo deemtanii asitti fincaa'uun dhorkaadha jedhamee laxxafamee jira. እዚህ ጋር መሽናት የተከለከለ ነው jedhamee caafamee jira. Namni gaafachi ga'u fincaanni qaba ስለሚጫንቅ waanuma push nama godhu wayitu jira jechuudha bakka abboommi cabsuudhaaf abboommi akka namni cabsu akka namni hin ajajamnee fi waan nama booddee bu'ee nama dhiibutu jira. Waaqayyo har'a isa nu biraa haa hambisu maqaa Yesuusiin. Ameen. Warri sigaaraa xuuxanis akkuma kan asitti xuuxuun hin danda'amu jedhama. Garuu yoo dhaqxan naannooma sanatti yeroo isaan xuuxan argitu. Kanaaf lafa dhowwame dhaquu barbaada namni. Lafa hin dhaqinaa jedhame namni ija qabateetti. Lafa dhaqaa jedhame immoo baay'ee rakkisaadha. Jireenya faallaa keessaa waaqayyo nu haa baasu har'a maqaa Yesuus. Waan faallaa akkuma addaamii fi Hewaan Eden Gannat keessatti waan hundumaa mukas keessa jiru kana hundumaa nyaachuu dandeessu. Garuu see kanatti muka see kanatti nyaachuu hin dandeessanii jedhe. Baqqaan dhufe gaanni faallaa deemsisu dudduubaan bu'ee dhufe gaa. Lakkii hin duutanii du'an duutanii muka see dhowwamtan kanatti yoo nyaattanii hin duutanii. Gaafa jabanatti ilaaltu mukichiyyuu itti bareedee iji mukichaatti bareedee nyaata. Kanaaf maal jechuudha godhaa abboomamuu jechuun godhaa isa jedhame gochuu hin godhinaa isa jedhame immoo
dhiisuu jechuudha sagalee waaqayyoo irratti isa dhowwamne jechuudha. Kanaaf kanagaa deebi'ee immoo inni sadaffaan ajajamuu jechuun maal jechuudha? Tootaalii dhibba guutummaadhaa guutuutti aaboo waaqayyoo qabu jala of galchuu yookiin harka waaqayyoo jala submit of gochuu jechuudha, of kennuu jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Aaboo isaa jala guutummaadhaa guutuutti ofii fedha ofii yaada ofii isa aaboo isaa jalatti bichisiisu jechuudha. Yaada waaqayyoo jalatti bichisiisu jechuudha. Ajajamu jechuudha. Waaqayyo har'a kan akka goonu nu haa gargaaru maqaa Yesuus. Amen. Kanaaf egaan hiikii dictionary irratti argachuu hin argattu. Dictionary irraa hiika isaa hin argattu. Isuma kana ala hin ta'u jechuudha. Kanaaf ajajamuu jechuun authority waaqayyo qabu jalatti submit of gochuu jalatti bitamanii buluu jechuudha. Isaaf bitamanii ajajamanii buluu jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf egaan waaqayyo ajajamuutti gammada. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos egaan abbaa isaatiif in ajajame. Ajajamuun isaa amma eessaatti akka ta'e Filiphisiiyuus 2 lakkoofsa 3-8tti in arganna. Nan dubbisa. Filiphisiiyuus 2 nan dubbisa 2 lakkoofsa 3-8tti yoon dubbise garuu an kallattiidhumaan 8ffaarra jiruun barbaada. Garuu ijaa wal qabatee jiruu fi nan dubbisa akkana jedha. Filiphisiiyuus 2 lakkoofsa 3-8tti akkana jedha. Gad of deebisuudhaan warra kaan ofirra caalchisaa lakkaa'a malee yaada of tuulummaatiin yookiis of dhiibuudhaan waan tokkollee hin hojjetinaa. Isin keessaa adduma addaan waan warra kaanitti tolummoo haa ilaallu malee waan isatti tolu duwwaa hin ilaalin. Erga jedhee booddee 5 kaasee akkas jedha. Yaada garaa isa Kiristoos Yesuus qabu ture qabaadhaa. Yaada garaa isa Kiristoos Yesuus qabu ture qabaadhaa. Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiru ulfina waaqayyummaa isa abbaasaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti hin lakkoofne. Inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkotti illee akka waan tokkotti hin gallee of godhe. Bifa garbummaa in uffate. Fakkaattii namummaatiin hin dhalate. Waan hundumaanis nama ta'e ergame. Inni gad of deebise hamma du'aatti hamma fannifamee du'uttiyyuu abboomamaa ta'e. Haalleluuyaa. Gararraan irratti baqa waan Kiristoos Yesuus nuuf ta'e dubbata. Waan inni ta'e nu immoo ta'uu qabnu. Kaan torbanoota darbe isa ilaalle of keessaa qaba. Amma 8 irratti kallattiidhumaan maal jedha? Sana hundumaa bifa waaqayyummaa qabatu ta'ee jiru gad of deebise. Homaa tokkotti illee hin lakkoofne jedha. Kanaaf maal jedha 8 irratti? Inni gad of deebise hamma du'aatti hamma fannifamee du'uttiyyuu abboomamaa ta'e. Haalleluuyaa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Hamma fannifamee du'utti abboomamaa ta'e jedha. Hamma kamii? Hamma du'a fannootti. Baay'ee hadhaa, baay'ee ulfaataa isa ta'e. Wanti hundumtuu du'aa gadi jira waan isiniif. Wanti hundumtuu hadhaan የመጨረሻ namni sodaatu. Sooressiin sodaataa, hiyyeessiin sodaataa. Inni kadhatee bulaan sodaata. Inni barateen sodaata, inni hin baranne sodaata. Maqaan isaa du'a. Du'a hin sodaatinaa ishee.
sodaannu haleluyaa namni sodaanni jiru mucaati noon illee sodaatti lubbuu beetti mucaa keessa kallilli saree xinnoo tokko jira ol lamatti baatti sareetti nurra taa'ee gaafa sareettiin ol baatu dur nutti barame mucaati noon lubbuu see martee namni du'an sodaanni jiru hadhaa sadhumaa bakka sadhumaa deebi'ees namni fooniin du'eesi deebi'ee waliin argu garuu guyyaa tokko wal arga maleessa kanaaf namni sodaata sooressi sodaata bakka bulleetii tokko tibratii keenya keessaa baay'ee bakka dhukkubdee achi gara hin boqotte seen gara gooftaa deemteetti garuu ishee tokkotu gaafa boossu gwaddeenyaan see immoo wayyoo abalullee du'a sodaatti hin sodaatti turte ittee boossi turte garuu nafeefi hin hafneef haa ta'uyyuu malee isa amma dhumaatti hadhaa ta'e kana Kiristoos Iyyasuus hamma du'a fannootti abboomamaa ta'e hadhaa yoo ta'eyyuu baay'ee ulfaataa yoo ta'eyyuu abboomamaa ta'e waaqayyo warra abboomaman nu haa taasisu. Kiristoos Iyyasuusin warra fakkaatanii hamma dhumaatti abboomaman hamma du'aatti abboomaman waaqayyo nu haa taasisu. Kanaaf hamma du'a fannootti abboomamaa ta'e jedha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaan waaqa ta'ee in abboomame keessumaa kan isin dhibu Maatiyos 26:39 irraa akkana jedha nan dubbisa. Maatiyos 26:39 irraa akkana jedha. 26:39 akkana jedha. Akkas jedha nan dubbisa maqaa Yesuusiin. Xinnoos irraa hiiqee adda isaatiin gombifamee yaa abbaa koo in danda'ama yoo ta'e xoofoon dhiphinaa kun anarraa haa darbu garuu akka jaalala koo miti akka jaalala kee haa ta'u malee jedhee kadhate. Geetesemaaniitti Yesuus Kiristoos gaafa du'ichi yeroochi ija baasee dhufu yeroochi gaafa ga'u achi siiqee adda isaatiin lafatti gombifamee in kadhate. Nama guutuu waaqa guutuu ture gatii ta'eef akkas jedheen abbaa isaatiin in danda'ama yoo ta'e xoofoo hadhaan kun anarraa darbu in danda'ama yoo ta'e ilaalaa. Xinnoos irraa hiiqee adda isaatiin gombifamee yaa abbaa koo in danda'ama yoo ta'e xoofoon dhiphinaa kun anarraa darbu jedheetu hin kadhate. Dirqama anarraa haa darbu hin jenne. Abboomamuusaa isatti argitu beektuusin abboomamuusaa dirqama bakka narra darbuu qaba. Ani hin barbaadu hin du'u wantichi hadhaadha xoofoo hadhaadha kana hin baadhu kana hin ta'u hin jenneen. Fedha kee yoo ta'e jedheetu hin danda'ama yoo ta'e gara dhumaatti akkas jedha garuu akka jaalala koo miti akka jaalala kee haa ta'u malee jedhee kadhate. Akka eenyu akka jaalala abbaasaatiif hammam akka inni abboomam ilaala. Waaqayyo hubannaa nuuf alaatu. Akkan jaalladhetu hin ta'in akkan si kadhadhe kana otoo hin ta'in akka ati jaallatte haa ta'u. Hamma du'a fannootti abboomamaa ta'e. Waaqayyo nu haa gargaaru obboloota koo. Abboomamuun keenya hamma kamitti? Yesuusiin maalirraa barraa hojjenne irraa abboomamuun keenya hammamitti? Amma nutti toletti, amma nu mijatetti, amma wantichi nuuf ta'etti al tokko amma macaafa kana ofiif barreeffachuu barbaanna. Gara nuu ta'etti micciirrachuu barbaanna. Isanni jedhu dhiisnee gara yaada mataa keenyaatti harkisuu barbaanna. Wangeelli garuu hin jijjiiramu. Hin micciiramu sanumanni galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf inni garuu hin abboomame amma du'aatti.
هم ملاتا مركون نتن أفنتي مو هم ملاتا أبو ما ممكن هم فايدان كينيا هنتوك أمنتي أبو ما ممكن فايدا كينيا نتوك أتهنان نبو ممنا نبو ممنا فايدا كينيا نتوك أتهنان تايتا كينيا تنبو أتهنان dignity keenya imbu atanan inabbo mamna debi sasini finisa waaqayyo agaru ija keenya nuuf abanu maqaa gooftaa Yesuusi saba waaqayyo jaallatamtoota saba waaqayyo dhiiga Yesuus Kiristoosiin miicattanii kan qullooftan hammam abboomamuun keenya daangaan isaa hammamitti Abrahaam abboomamuu isaa yoo ilaaltan bak amma mucaasaa aarsaa godhutti bakka akkati tole jettee naaf abboomamtu argeera mucicharra billaan kaa'ine tu mucaansaa meerre qoraannoo kunootti iddoon aarsaa qophaa'eera meerre hoolichi meerre hoolaan aarsaa utunni jedhu hoolaa aarsaa waaqayyoon qopheessaa jedheen malee sittu aarsaa ta'an jenneen amantiidhaan sabooddee garuunni mucacha qoraanicharra ciibsee gaafanni haaduutti geesse Abrahaam haleluuyaa amma maata akkati na jaallatu akkati na abboomamtu argeera mucicharratti homaan godhin hammam laata mucaa dhabaan waggaa meeqa eeggatame mucaa kakuu hammam abboomamuun keenya waaqayyo nu gargaaru Ibroota 5:8 irratti immoo nan dubbisa akkana jedha Ibroota 5:8 irraa akkana jedha utuma ilma waaqayyo ta'ee jiru immoo dhiphina isatti dhufe hundumaa keessaa abboomamuu baree jedha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u maal bare abboomamuu baree torbaa kaatanii yoo dubbistan Yesuus biyya lafaa kanarra yeroo jiraachaa turetti sagalee guddaadhaan imimmaaniin kadhataaf waammata gara isa du'a isa oolchuu danda'utti dhiyeesse sababii inni ulfina waaqayyoof gadi of deebise isatti of kennates kadhatisaa hin dhaga'ameef utuma ilma waaqayyoo ta'ee jiru immoo dhiphina isatti dhufe hundumaa keessaa abboomamuu baree jedha abboomamuu baree dhiphina guddaatutti dhufe garuu sana keessatti abboomamuu baree jedha hin abboomame galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u Kiristoos Yesuus in abboomamne lafinni jedhu tokkollee hin jiru wangeela keessatti abboomamaa ture abboomamuudhaanitu eebba abboomamuu nyaata abboomamuudhaanitu ol kaafamuun ol jechuun maqaa hunduma gararraa maqaa jiru argachuun isaaf ta'e haleluuyaa galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u garuu namni waan isin dhibu abboomamuu diduu isaatiin gidiraa isarra ga'e hundumaa keessatti erga baratee booddee erga sukkuumamee booddee erga gatii kaffalee booddee abboomama waaqayyo nu gargaaru warra tokkichaan dhaga'anii abboomamanii gatii kaffaluu malee eebba nyaatan waaqayyoon gammachiisan waaqayyo nu taasisu kanaaf iddoo kanatti Yoonaasiin yoo fudhattan Yoonaas boqonnaa tokko lakkoofsa tokko amma 3 Yoonaas boqonnaa lamarraas in argattu lakkoofsa 7 Yoonaas waaqayyo sagalee itti erge Yoonaasitti gaafa sagalee itti ergu waaqayyo gaafa Yoonaasitti dubbatu gara sabni koo Nanawwee jiran abboomamuu waan didaniif jedhee gara sanatti ergaasa ergachuu barbaade gaafa ergaasa ergatu garuu
Yoonaas tokkichaan toleen jenne waan isin dhibu. Gara inni erge dhiiseetu faallaa gara inni isa ergee yeroo inni deemu argina jechuudha. Faallaa yeroo gara inni isa in ergineetti adeemuu argina jechuudha. Kan nama dhibu gaanii faallaa deemuusaa sagalee Waaqayyoon dubbata. Raajii Yoonaas boqonnaa 1 lakkoofsa 1 hanga 3tti in ilaalla. Maanni iddoo sana keessatti yoo ilaaltanii gaanii Yoonaas abboomamuu diduu isaa argina. Waaqayyo saba isaa oolchuudhaaf gara Nanawweetti isa erge. Inni garuu Nanawwee dhaquu hin barbaanne ture. Gara Nanawwee tasumayyuu dhaquu hin barbaanne ture. Gara eessaati? Gara filannoo mataa isaati. Gara Waaqayyo isa ittiin ergine dhaquu barbaade. Waaqayyo nu gargaaru har'a. Har'a lafa Waaqayyotti nu ergu dhaquu barbaanna moo lafa Waaqayyotti nu ergine lafatti Waaqayyo nun ergine lafa Waaqayyo nun ilaalle isa filanna moo eessa filanna laata? Eessa filanna laata? Maal fakkaanna har'a? Mee sagalee kana keessatti of ilaalla. Sagalee kana keessatti Raajii Yoonaas boqonnaa 1 lakkoofsa 1 amma 3tti. Boqonnaa 1 lakkoofsa 1 amma 3tti. Tole an dubbisaa maqaa Gooftaa Yesuus. Gaaf tokko dubbiin Waaqayyoo gara Yoonaas ilma Amitaayaa dhufe. Ka'ii gara Naanawee mandara guddittii dhaqi. Amminni namoota ishee guddatee na bira waan ga'eef irratti labsi jedhe. Yoonaas garuu isa dhiisee fuula Waaqayyoo duraa mandara Tarshiishitti baqachuudhaaf ka'ee mandara Yoopheetti gadi bu'ee markaba Tarshiish dhaquu argatee inni irra markabichaa wajjin adeemuudhaaf gatii isaa baafate fuula Waaqayyoo duraa gara Tarshiishitti sokkuudhaaf keessa lixe. Waaqayyos na eebbisu. Kan nama dhibu badiisi saba sanaa Waaqayyootti hin dhaga'ama. Sababiin isaa dhumarratti yoo dhattanii Yoonaas ergan ajajamee dhaqee buqqettiin jalatti gaaddisa isatu yeroonni gossee argisiise yeroonni baay'ee aare. Maaliif aarte Yoonaas jennaan aduun isa guba ture akkamittiin hin aaru amma du'aattiin aaraa jedhe. Amma du'aatti aaruun anaaf hin ta'u jedheen. Ani sigaan saba koo kumaatamas keessa jiru bitasaaf mirgasaa hin beekneef akkuma kanan gaddaa jedheen. Waaqayyo hin gaddeef saba Nanawweeti. Isa booddee gara sanatti dhaquu dide. Inni garuu gara sana dhaquu dideetu fuula Waaqayyoo duraa baqataa ta'e. Abboommii Waaqayyoo duraa baqataa ta'e. Hin baqate. Gara Waaqayyo isatti hin erginetti hin baqate. Har'a saba Waaqayyoo yaada Waaqayyoo jalaa baqachaa jirraa laata? Abboommii Waaqayyoo jalaa lafa Waaqayyoo dhaqinuun jedhe dhiisnee lafa Waaqayyoo hin dhaqinuun jedhe dhandhee irra ta'aa laata? Dhaqaa jirra laataa laata? Fuula Waaqayyoo duraa baqataa ta'e waan isin dhibu. Hin baqate. Kan isin dhibu fuula Waaqayyoo duraa eessatti illee akka hin baqatamne abboomamuu diduudhaan abboomamuu diduudhaani baqachuun akka nama baasu se'u namooti. Isa kana Daawit akkas jedha. Fuula kee duraa eessan dhaqaa? Gara Waaqaatti yoon arba'e achi jirta. Gara Si'oolitti yoon gadi bu'e achi jirta. Fuula Waaqayyoo duraa baqatanii ba'uun hin danda'amu. Kanaaf Yoonaas baqatee gaafanni Tarshiishitti gadi bu'u argina. Nanawwee dhiisee isa booddeegaan adabarra ga'e argina. Waan irra ga'e bubbee jabaa irratti kaase Waaqayyo. Doonii isaan keessa jiran galaanicha irratti bubbee hamaa kaase Waaqayyo. Bubbee hamaa gaafa kaasu kan nama dhibu. Baay'ee gidirfaman namooti sun lallaba dheeraana jalaa ta'eef hin seenessu kana baay'ee isaa. Kanaaf
waan guddaatu irra ga'e isa booddee fuudhaa anaan na darbadhaa jedhe bakka. Ofitti murteesse bakka. Isa booddee xaan gaafa irratti mummuu irratti kufu bakka of saaxile bakka. Ati eessaa deemtaa gaafa jedhanii ani isa waaqaaf lafa uume isan waaqessaa jedhe. Isa du'aa badee deemaa jira. Inni garuu ardiin kun hundumtuu kan isaati. Fuula Waaqayyoo dura obboleessa koo obboleettii koo eessatti baqattee ba'uu hin dandeessu. Abboomamuu diduudhaan eessatti ba'uu hin dandeessu. Gatii nama kaffalchiisa. Yoonaas gatii guddaa akka kaffalee 2:7 irratti dhaxxanii dubbistu dhaxxanii kan isin dhibu. 2:7 irratti Baqqaan lubbuun koo na dhiphatte jedha baqa. Dhiphina guddaa keessatti akka galee dubbata. Achi eenyutu na baasuu danda'a baqa. Achi keessaa Waaqayyo duwwaatu isa baase. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Boolla gadi fagoodha. Boolla gadi fagoo. Yeroo tokkotu akkas ta'e dubbadheera ta'een beeku wanta kanaa kutaa biyyaarraa baadiyyaa fagoodha. Sababiin amantuu ta'ee fi bara dargiiti fuudhanii gaxarii fagoo wayitti na erganii ani immoo achi ba'uudhaan barbaada barachuun barbaada. Kanaaf Finfinnee dhufeen achi immoo akkuma dhaqeeni baay'ee ijoollee xinnoo ta'ee tan ramadame achitti dhugaan ba'aa barsiisotaa dhugaan ba'aa barattoota dhugaan ba'aa manni koo manuma kadhataati gaa manni koo baruma ari'atamaa sana manni koo mana kadhataati barattooti dhufanii dhokatanii kadhatu barsiisotiin kadhatu. Isa booddee waggaama tokko barsiiseetan baqqaan barachuun qabaa guyyaa barsiisaa galgala extensionii yuunivarsiitii galuun narra jiraata barachuutu narra jiraata jedheetan murteessee dookumentii koo guureen ol ba'e. Isa booddee gaafan ol ba'u yeroon taa'us Yoonaas naan jedha Hafuurri Waaqayyo. Yeroon nama gidduu jirus Yoonaas naan jedha. Waaqayyo akkamiin godhan jedha. Manni barumsaa barbaadamee naa argamee Hiwoot Biraanii lafa kan ijoollee durbaa sanaa barbaadamee naa argamee bakka qabbaneen gaa barumsa lixattee sagalee Waaqayyo Hafuurri Waaqayyo Yoonaas naan jedha bakka Yoonaas. Utuun dhaga'uun immoo dhufe sagalee asumatti si barbaade yeroo muraasaaf si barbaade asitti hojii koo hafeetu jira naan jedha dideensi dhufe. Bakka lafa sagantaa yoon dhaqe Yoonaas naan jedha. Isa booddee hafuura bakka sagalichuman dadhabe bakka sagalichi gurra koorraan deemu. Isa booddee akkasin jedhe yaa Waaqayyo gaanii akka Yoonaas salphinaan deebi'uu na oolchiti dafee ajajame akkan deebi'u na gargaarin jedhe. Kanuman jedhe bakka sagalicha dadhabeen isa booddee itti walii gale akka Yoonaas salphinaan deebi'uurraa ajajamee ulfinaan akkan deebi'u na gargaarin jedhe. In argame isa booddee obboleettiin koo yeroo as turte biyya kana turte seebiran ture. Bakka si argameera manni barumsaadhaan si argameeradhaan gwaaddenyaan immoo fira seettiin teenaa argisiiste. Ay bakka ani gaxariitti deebi'uu kootiin jedhee maalidhaan maqaa Yesuusi bakka nammoo ameen jedhee bakka Yoonaas naan jedhee Yoonaas ta'uun barbaadu Yoonaasiin ta'uun barbaadu bakka dookumentii koo akkam fidetti fudhee gara baadiyyaatti. Wayyoo. Haleluuyaa. Yeroof gatii nama waan kaffalchiise fakkaata garuu eebba guddaa qaba. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Ameen. Eebba guddaa qaba. Lafa Waaqayyo nuu filetu caala. Lafa ofii filanneerra lafa Waaqayyo nuu file. Magaalaa guddaa ofii filanneerra baadiyyaa hillim jedhe miillaan sa'aatii meeqan deema? Miillaan sa'aatii meeqan deema? Dhuguman isiniin jedha. Miillaan makiinaan hin galu. Garuu ulfina isaanan arge dhumarratti. Maqaan isaa ulfaatu. Haleluuyaa. Ajajamuun ulfinaaf namaan ga'a. Yoonaas salphina guddaadhaan, gidiraa guddaadhaan, gatii kaffaluu guddaadhaan deebi'ee har'a Waaqayyotu nutti dubbatu garaa kan jabaachaa jirru. Ajajamuu dinne jenne achuma naa wayya malee namooti jennu jirra yoo ta'e har'a Waaqayyo nu haa deebisu. Gatii kaffaluudhaan utuun ta'in ulfinaan Waaqayyo nu haa deebisu. Ameen.
Uff. Akkas ta'e seenaa dhugaadha. Jimmaa turre. Maaliif akka miskirinatiin kun natti dhufe hin beeku gaanan dubbadha. Mucaan kun kiristiyaana waan isin dhibu. Kiristiyaana buleessa sooressa qabdi bira teessi maal jetti achi gaaf tokko bakka biyya Arabaa deemee hafe maleette bakka nan deema maleette achi waaqayyotti dubbate. Hin deemini eebbikee asuma jira. Hin deemini jedhee waaqayyotti dubbate. Nan deema maleette ammas eebbikee as jira. Hin deemin jennaan ilaa achuma ga'ee reeffi koollee dhufu malee nan deema jette. Dubbii dhugaadha. Seenaa dhugaadha. Hin dhatte ji'a tokko hin jiraanne reeffa seexxaxamee dhufe. Waaqayyo nu haa eegu. Waaqayyo nu haa eegu. Ilaa barahaa achi gambeela jennaan lafa waaqayyo jedhe lalisaadha. Lafa onaa yoo ta'e lafi waaqayyo dhaqinuu jedhe lalisaadha. Abboomama. Hallelujah. Nanawwee dhiisee Tarseesiin filate. Kiristoos Iyesuus hamma du'aatti abboomamaa ta'e. Har'a aniif isin. Faayidaa lafa argannutti faayidaan argadha jennee lafa yaanne sana. Hi'ii jennee dhandhamoo tu waaqayyo hin dhaqin jedhu dhandhamoo hin dhiisna. Isiniifan dhiisan. Dhaquun didanii dhaquun abboommii irra darbuun ajajamuu diduun gatii nama kaffalchiisa. Waaqayyo nu haa eegu. Ameen. Ameen. Sagaleen waaqayyo ajajamuun aarsaa dhiyeessuurra hin caala jedha. Tokkoffaa Saamu'eel irraa nan dubbisaa. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 15:22 akkas jedha. Boqonnaa 15:22 nan dubbisaa kana jedha. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 22 akkana jedha. Saamu'eel immoo dhugumaan waaqayyo nama dubbisaa dhaga'ee abboomamutti akka gammadu qalma gubamuuf aarsaatti hin gammadaaree kunoo abboomamuun aarsaarra caalaa dhaggeeffachuunis moora korbeessaa hoolaa dhiyeessuurra hin wayyaa. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Abboomamuun aarsaa dhiyeessuurra hin caala. Waaqayyoof abboomamuun aarsaa dhiyeessuurra hin caala. Tajaajilarra hin caala. Bara kana baqa baay'ee rakkisaadha. Bara gadhee keessa jirra baqa. Baruma kamiyyuu baruma duriitii kaatan yoo dhuftan abboomamuu isa jedhu waa jala aguuguu barbaanna. Tajaajila jala aguuguu barbaanna. Kennaa ayyaanaa jala aguuguu barbaanna. Kennaa kenninu jala aguuguu barbaanna. Akkas jedha turedhani paastariin tokko. Namoota bakka birrii guddaa kurnoo kaffalan ture. Fuudhii deem kurnoo kee waldaa koo keessaa jechuun jaallata obboleessisuni. Warra duriiti garuu waldaa koo warreedhaan warra bara kanaati. Garuu yeruma sana waldaa koo keessaa surree uffatteen teessuu sanaadha. Birrii gurguddaa namoota kurnoo kaffalan eessaa fidde maddi galiisaa eessaa fuudhii deem waldaa koo keessa waan ulfina kennaan ulfina waaqayyoof hin taa'e baay'ee nama sirriidha moo dhuguma obboleessa sana baay'een beekanna tajaajilli isaa sirrii kennaan ayyaana isaa sirrii garuu sodaatu arraba kanas in eeggatu kanaaf kennaa kennuu jala gugachuu barbaadu abboomamuu dhiisanii abboomamuu dhiisuudhaan isa waaqayyo godhaa gochuu dhiisuudhaan isanniin godhinaa gochuudhaan sana jala dhokachuu barbaadu. Tajaajila jala dhokachuu hin danda'amu. Kennaa jala dhokachuun hin danda'amu. Kurnoo guddaa baasuudhaan jala dhokachuun hin danda'amu. Waaqayyo aarsaatti gammaduurra abboomamuutti gammadaa jedha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Doo kana seenaa isaa beektugaa seenaa kana Saa'ol bakka waaqayyo ajjeesii fixii jennaan keessaa filee warra furdaa babbareedaa
filee hambise maayini sagalee an dhaga'u kun jedha ture Saamu'eel. Bakka fileen hambisee aarsaadhaafi warra babbareedoo warra mimmiidhagoo fileen hambisee naannoo Waaqayyo aarsaatti hin gammadu abboomamuutti gammada. Waaqayyo ija keenya nuuf habanu har'a. Ameen. Ameen. Aarsaadhaaf hin dhiyeesse bakka sanaan dallaluu barbaade. Sanaan gowwoomsuu barbaade. Waaqayyo aarsaadhaaf filii hambisin jenneen ciraasaa fixii jedheen. Waan booji'ame hundumaa fixii jedheen. Har'an abboomamnaa saba Waaqayyo. In abboomamnaa. Waan xinnoo seetii kaasee amma guddaatti in abboomamnaa. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Waaqayyo nu haa gargaaru. Isaayyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 19 raajii Isaayyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 19 akkana jedhanan dubbisa daddafee namni dafee baasee jiru yoo jiraates yeroo keenyaa wajjin deemuudhaaf nu dubbistu garuu amma baaseera akkana jedha 19 irraa tokko 19 Isaayyaas raajii Isaayyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 19 irraa akkana jedha. Tole jettanii yoo abboomamtan wanta gaarii lafichi baasu hin nyaattu. Diddanii yoo anarratti kaatan garuu billaan isin hin nyaata jedhee ani Waaqayyo dubbadheera jedhee. Waaqayyo nu haa eegu. Ameen. Tole jettanii yoo abboomamtan yoo abboomamtan yoo tajaajiltan hin jedhu. Yoo fiiddan baay'ee bakka mana Waaqayyootiif hin fiige mana Waaqayyootiif hin dhamay barammanaan tajaajile barammanaan fiige barammanaan dadhabe jechuu dandeenya ta'a. Waaqayyo immoo abboomamuu nuun jedha galgala kan abboomamuu waggaan manaa tajaajile waggaan manaa fiige waggaan manaa gatii baasee bakka namooti baay'een immoo saqumtaadhaan baasni eenyu surreedhaan keessa deemaa warri jedhanis jiru. Goo kiristaanota bakka warra durii bakka inni kaleessaa alaalan guuramu kiristinnaan kanarraati. Alaalan guuramu bakka abboomamuu keenyatti gammada Waaqayyo. Abboomamuu keenyatti gammada Waaqayyo. Abboomamaa jirraa saba Waaqayyo. Waaqayyoof abboomamaa jirraa. Kanaaf abboomamuun immoo baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha. Abboomamuun Waaqayyo hin barbaada. Waaqayyo itti gammada jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf abboomamuun egaan maaliif barbaachise yoo jettan maaliif barbaachisa yoo jettan iyyuu kutaama kana keessaan arganna boqonnaa tokko lakkoofsa 19 irratti akkana jedha. Maaliif barbaachisa abboomamuun? Kiristoos Yesuus abboomamee abboomamuun irraa baruun maaliif nu barbaachisa yoo jenne kutaama kana keessatti akkas jedha. Tole jettan yoo abboomamtan wanta gaarii lafichi baasu hin nyaattu. Haleluuyaa. Wanta gaarii lafichi baasu hin nyaattu bakka. Eebba lafa kanarraa hin nyaattu. Tole yoo jettan yoo abboomamtan. Eebba nyaachuun abboommii Waaqayyoo irraa dhufa. Abboomamuu irraa dhufa. Eebbifamuun eebba Waaqayyo nyaadhaan jedhe nyaachuun abboomamuu irraa dhufa. Waaqayyo har'aa maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kana jireenyaaf nuuf haa godhu. Ameen. Eebba lafatti barakata lafichaa hin nyaattu yoo maal taatan yoo abboomamtan. Yoo abboomamtan. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Abboomamuun inni gara biraan maaliif barbaachisa? Maaliif barbaachisa inni jalqabaa eebba lafaa nama nyaachisa. Sagalichuma kana keessaan argan eebba lafaa nama nyaachisa. Abboomamuu kanaaf nu gargaara. Inni gara biraan immoo Waaqayyoon jaallachuu keenya mul'isa jechuudha. Abboomamuun keenya Waaqayyoon dhugaatti jaallachuu keenya mul'isa jechuudha. Yohaannis 14 irraa nan dubbisa.
wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 23 amma 24tti. Yohaannis 14 akkana jedha 23 hanga 24tti. Yesus deebisee eenyullee yoo na jaallate dubbii koo hin raawwata. Abbaan koo immoo isa hin jaallata. Nuyis isa bira hin dhufna. Iddoo jireenyaas isa bira hin godhanna. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Eenyullee Yesus deebisee eenyullee yoo na jaallate dubbii koo hin raawwata. Dubbii koo hin abboomamee godha. Dubbii kootiif hin abboomamu. Hin raawwata. Hin godha. Hojiirra oolcha. Namni na jaallatu. Jaallannan hundi keenya Yesus Kiristoos nuuf du'eeraa, lubbuu isaa dabarsee nuuf laateeraa, gidiraa nuuf baateeraa. Jaallachuu qabna. Du'a nu oolcheeraa. Kanaaf sin jaalladhaa. Lallabaan si jaallanna, faarsaadhaan si jaallanna jennaa. Haasaadhaan Yesuusin nan jaalladha. Qulmichaadhaan iyyuu masifannee waamne Yesuus eekoo ennaa turuudha. Waaqayyoof haa galatu. Yesuus eekoo. Warri kaan immoo yeessoo koo jedhu. Yeessoo warri afaan karaa dabuubii kana yeessoo jedhu. Warrumti keenya immoo yeessoo jechuun masifachuu keessa darbanii akkas warri jedhan jiru. Ka warra Booranaa ta'uutu hin ta'in yeessoo koo bakka inni mararsiifachuu irra turuudha. Waaqayyoof haa galatu. Inni immoo akkas jedhe bakka warrana qulmichaadhaan masifachuudhaan na waamuu hin jenne. Dhugumaan kan na jaallatu dubbii koo hin raawwata. Hin godhaa. Hin abboomamaa. Guddisan jedhe hin godhaa. Dhiisisan jedhe hin dhiisaa. Hin dhiisaa. Akkuma sila siniin jedhe wanta hin godhin jedhametu hadhaa yoo ta'e illee akka namatti minyaa'uu barbaada. Hadhaansa qoraattiin isaallee tsigeeredaa namatti fakkaata. Wanti hin godhinaa jedhame hin kutinaa yoo jedhame qoraattiidhaa si waraanaa hin kutinisa jedhametu lakkii jedhee baqa. Seexanni beekaa akkas godha baqa. Waaqayyo isaa ifatu. Har'a saba Waaqayyo nu adammasu. Abboomamaa jirraa. Hin jaallannaa Yesuusiin. Hin jaallannaa Waaqayyoon. Hin jaallannaa abbaa keenya. Jaallannaa isa jireenya nuu laate kan. Isa nama nu godhe kan. Isa seenaa keenya jijjiire kana. Haleluuyaa. Hin jaallannaa. Isa nuuf jedhee lubbuu isaa dabarsee kenne. Xoofoo hadhaasa. Narraa darbu. Yoo fedha kee ta'ee kadhate dhiphina nuuf jedhee baate. Hin jaallannaa. Isa nu jaallate kana hin jaallannaa. Hamma du'aatti amma du'a fannootti abboomamee sanu jaallate kana hin jaallannaa. Yoo na jaallattan namni na jaallatu abboommii koo dubbii koo hin raawwataa, hin abboomamaa, hin godhaa jedha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Abbaan koo immoo isa hin jaallataa. Abeet ilaalaa ija abboomamuun wanta inni godhu maaliif abboomamuun barbaachise jettan kunoo bakka. Abbaan koos isa hin jaallata. Eenyuun isa abboomamu. Isa abboomamu. Nama abboomamu abbaan koos hin jaallata. Har'a Waaqayyo ija keenya nuuf habana. Wanti conditional ta'an jiru, wanti unconditional ta'e jira. Jaalallitti Waaqayyo nu jaallate unconditionally dha bakka. Sababa tokko hin qabu. Conditional if close isa yoo akkas goote kun si ta'a. Wanti jedhamu jira macaafa qulqulluu keessa. Hin goone taanaan immoo wanti nuun ta'anii jira jechuudha. Gochuu keenya kan hin barbaanne fayyuu keenya duwwaadha bakka. Kiristoos raawwate isa fannoorra. Galanni Waaqayyoodha. Kanaaf iddoo kanatti maal jedha? Namni na jaallate jira yoo ta'e dubbii koo hin raawwata, hin abboomamaa, hin ajajamaa. Abbaan koos isa hin jaallata jedheetu baay'ee kan namatti tolu immoo nuyis isa bira hin dhufna, iddoo jireenyaas isa bira hin godhanna. Abeet.
Amen. Abeet. Hallelujah. Amen. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amen. Isa bira hin dhufna. Isa bira hin jiraanna. Isa keessas hallelujah. Isa abboomamu bira. Presensii Waaqayyoo keessa jiraata. Namni abboomamu yeroo hundumaa presensii Waaqayyootiin kafardi ta'ee deema. Haguugamee deema. Hallelujah. Sababiin isaa sagalicha jechaa jira. Ana qabbanee miti. Isa bira jedha. Nuyis isa bira hin dhufna. Iddoo jireenyaas isa bira hin godhanna. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nu bira jiraata. Yeroo baan yeroo kan. Yeroo ta'e yeroo kaan. Yeroo ciis hallelujah. Yeroo hundumaa. Maqaa Gooftaa Yesuusiin jireenya abboomamuu Waaqayyo galgala kana nuuf alaatu. Amen. Amen. Kiristoos Yesuus irraa kana barra jechuudha. Amen. Egaa faallaan immoo warri abboomamne maal akka ta'an namni ana hin jaallanne immoo jedha. Namni ana hin jaallanne immoo dubbii koo hundumaa hin raawwatu. Dubbiin isin dhageessan kunis kan abbicha isa na ergeeti malee kan koomiti jedheeni jedha. Kan abbicha isa na ergeeti malee kan koomiti dubbichi. Kanaaf egaan namni ana hin jaallanne immoo dubbii koo hundumaa hin raawwatu. Amma gaan hin jaalladhaa jennee hin gaafannu. Deebii hin barbaadu. Deebii isaa of ilaallu. Jaallachaan jira yoo jedhe abboomamaa jiraachuun koo dirqama jechuudha. Immoo abboomamne taanaan isuma nan jaalladhe dhuguun arraba afaan duwwaadha malee hojiidhaan kan hin mul'anne bakka asuma ol duwwaa kan ta'e ta'a jechuudha. Waaqayyoo har'a gara isa sirriitti nu haa deebisu. Isatti nu haa deebisu. Abboomamu immoo sana abboomamne keessatti. Namni na abboomamu na jaallata. Namni naan abboomamne immoo nan jaallatu. Yihudaa ta'uu Waaqayyo nu haa oolchu. Dabarsinee Kiristoosiin dabarsaniiyyuu isaan hin gurgurodha. Deebisaniiyyuu hin fannisu. Waaqayyo nu haa eegu. Jaallachaa jirra moo? Si jaallachaan jira jechaa hojiin keenya waan biraadha moo? Abboomamaa jirra moo? Abboommii cabsaa jirra. Ajajamuu didaa jirra. Waaqayyo nu haa gargaaru. Yohaannis 4:15 irraa immoo akkana jedha nan dubbisa. Yesuus itti fufee isin yoo na jaallattan abboommota koo hin eegdu. Isin yoo na jaallattan abboommota koo hin eegdu. Kanaaf abboommii isaa yoo eegne gaanii maaltu ta'a jechuudha? Isa jaallachuu keenya mul'isaa jirra jechuudha. Jaallachaa jirra moo jibbaa jirra? Hojiin keenya kana gochaa jira. Kunu Yesuusiin jibbinu, kunu Waaqayyoon jibbinu nu gochaa jira. Ajajamuu diduu keenya kana deebii isaa ofiif laanna jechuudha. Egaan yoo isaaf abboomamne gaanii kanatu ta'a jechuudha jireenya keenya keessatti. Ni jalqabaa eebba lafaa nyaannaa, eebba lafattiin baastu nyaannaa, deebi'ee immoo Waaqayyoon jaallachuu keenyatu mul'ata jechuudha. Hojiidhaan mul'ata jechuudha. Afaaniin otoo hin ta'in jaalalli afaanii jira, jaalalli hojiidhaan. Jaalalli hojiidhaan mul'ata. Gaa'ela keessatti yeroo barsiisnu jaalalli ofumaa hani sin jaalladhaa waliin jechuun bakka hojiidhaan yoo mul'ate malee. Sasin biraan jechaa jiran bakka asillee badaan ichiyyuu jiru. Dhugaadha. Hallelujah. Sin jaalladhaa jedhanii waan biraa ta'u Waaqayyo nu haa eegu maqaa Gooftaa Yesuusiin. Kanaaf abboomamneerra. Jaalalli nuyi Kiristoosiin jaallachaa jirru. Jaalalli nuyi Waaqayyo abbaa jaallachaa jirru. Hojiidhaan mul'achaa jira moo kan afaanii duwwaa? Yaaqoob keessaas akkas jedha bakka. Jaalalli amantiin hojiidhaan mul'ata jedha bakka. Hojiidhaan mul'ata.
Kanaaf akkuma sila siniin jedhe gaanii waaqayyoon jaallachuu keenya baay'ee waan isa jaallanne fakkaannee fiigicha baay'isuudhaan miti. Hin fiiginaa jechaan jiru. Hin fiinnaa amma waaqayyoon nu gargaare. Garuu sanaan miti. Baay'een immoo bakka baay'ina tajaajilaatiin jaalala waaqayyoo ibsuu barbaadu. Miti ituma tajaajillu asiin immoo abboomamii nuun jedha. Abboomamuu keetiin inna jaallachuu kee beekaa. Sagalee koo raawwachuu kee beekaa nuun jedhagaa. Waaqayyoon waa gargaaru. Kanaaf sagalee duwwaadhaan, jecha duwwaadhaan, hima duwwaadhaan miti hojiidhaan. Egaan inni sadaffaaf inni dhuma immoo inni sadaffaaf inni dhumaa kana jalatti gaanii maanni barbaachisummaan ajajamu maan ajajamuun keenya maal godha jedhu dhagicha isa ta'e Kiristoos irratti jabaannee haleluyaa jireenyi keenya jabaatee akka dhaabbatu nu godha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dhagaa isa ta'e dhagaa golee isa ta'e ijaartuun kan tuffatanii dhagaa golee ta'e ijaartonni tuffatanii gatan dhagaa golee ta'e inni immoo haleluyaa. Dhagaan golee mana ijaaruu keessatti barbaachisaadha. Yemaa'izan raas jedha Amaariffisa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dhagaa isa ta'e dhagaa golee isa ta'e Kiristoos irratti jireenyi keenya kan jabaate ta'a yoo abboomamne. Sagalee Waaqayyoo keessaa Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 24 amma 25 akkana jedha. Maatiyos 7 Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 24 amma 25 akkana jedha. Yesus egaa namni dubbii koo dhaggeeffatee akka isaatti hojjetu hundinuu nama ogeessa mana isaa dhagaarratti ijaarrate in fakkeeffama. Ijaarratetti in fakkeeffama. Bokkaan roobee lolaan lola'ee qilleensis qilleensa'ee mana sanatti bu'anii. Manichi garuu hundeensaa dhagaarra dhaabamee waan tureef hin jigne. Haleluyaa. Haleluyaa. Ilaala namni dubbii koo dhaga'ee abboomame mana isaa dhagicharratti dhagaarratti nama ijaarrate fakkaata. Mani dhagaarratti ijaarame lolaan sodaatu waan adda addaan sodaatu bakka akka sana fakkaata. Lolaan bokkaan hin roobee bubbeen hin bubbisee lolaan hin lola'ee manicha homaa tokko gochuu hin dandeenye. Sababi isaa manichi dhagaarratti waan ijaarame. Namni gaanidha Yesus Kiristoos. Namni dubbii koo dhaggeeffatee akka isaatti hojjetu hundinuu nama ogeessa mana isaa dhagaarratti ijaarrate in fakkeeffamedha. Waaqayyoon waa gargaaru. Akka ogeessa mana ijaaree mana ijaartuu dhagaarratti mana isaa ijaarratte hin fakkaata. Bokkaan dhufee lolaan dhufee homa tokkollee hin sodaanne. Shakkii tokkoon qabu ture bakka. Ba'aalatu laayyaxanna. Dhagicha irratti kan jabaate. Haleluyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dhagicha irratti kan jabaate. Faallaa sammuu kan isin dhibu axanii 26 amma 27 immoo dubbifattu gaa. Gowwaa immoo isa dubbii Waaqayyoo abboomamuudha dide immoo akkas jedha. Namni dubbii koo dhaggeeffatee akka isaatti hin hojjetne hundinuu garuu nama gowwaa mana isaa hundee malee lafa cirrachaarratti ijaarratetti in fakkeeffama. Bokkaan roobee lolaan lola'ee qilleensis qilleensa'ee mana sanatti bu'anii manichis hin jigee jiguunsaas baddu baasa ta'e jedhee. Waaqayyoon waa eegu. Baddu baasa ta'e. Namni immoo dubbicha dhaga'ee hin goone hin abboomamne mana isaa akka lafa cirracharratti ijaaree bubbeen dhufee bokkaan dhufee lolaan dhufee haree sokkeeti. Kufaatiin isaas garmalee akka ta'e. Dhumni isaas garmalee akka ta'e. Waaqayyoon waa gargaaru saba Waaqayyoo. Waaqayyoo hubannaa nuuf haa laatu.
sagalicha dhageenyeen abboomamnaa. Namni sagalee isaa dhagee abboomame namicha isaa ogeessa mana isaa dhagaa irratti ijaarrate fakkaata. Namni sagalee koo godhu nama sana fakkaata. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maal fakkaanna? Isa gowwaa moo sagalee Waaqayyoo dhaga'uu didee hojiirra oolchuu didee manni isaa mana cirrachaa irratti ijaaramee bubbeen lolaan haree sokkee kufaatiin isaa garmalee ta'eedha moo sagalee Waaqayyoo dhageenyee akkasa namicha ogeessicha mana isaa dhagaa irratti ijaarratee bokkaan itti roobee bubbeen itti bubbisee lolaan itti lola'ee manicha jigsuu dadhabee manichi hamma dhumaatti dhaabbate. Jireenya hamma dhumaatti dhaabbatu. Bubbeen biyya lafaa yootti bubbise. Rakkinni biyya lafaa yootti bubbise. Dhabuun biyya lafaa yootti bubbise. Homaa kan isaan goone dhagicha irratti kan dhaabbate. Haaleluyyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kan fakkaata jireenyi keenya. Kanaaf egaan saba Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo dhageenyee warra abboomamu Waaqayyoo nu haa taasisu. Yeroon walitti cuunfu gaanii akka sagalee Waaqayyootti sagalee Waaqayyoo ijoollotii warraaf abboomamanidha. Warra isaaniif abboomamanidha. Waa'ee ijoollotaan dubbata. Waa'ee abbaa manaaf haadha manaan dubbata. Abbaan manaa haadha manaadhaaf haati manaa abbaa manaadhaaf maal akka godhan abboomamanii akka godhan sagalee Waaqayyoon dubbata. Ijoollotii abboomamanii gochaa jiru warraaf. Waaqayyoof gochaa jiru waan Waaqayyoo godhaa isaaniin jedha. Warraaf gochaa jiru. Abbaan manaa haadha manaadhaaf haati manaa abbaa manaadhaaf isa godhaa. Abbaan manaa haadha manaa jaallatu kabajuu yaaduu fi waan baay'ee jira kan. Haati manaa abboomamtu kabajuu jaallattu jedha. Akkasitti abboommii eegnee deemaa jirra. Waldaan kiristaanaa eegdoti lubooti hojjetoonni wangeelaa faarfattoonni amantoonni dubbicha isanni godhaa jedhe gochaa jirra. Abboomamaa jirra. Egaan Waaqayyoo kan akka goonu nu haa gargaaru. Wanta inni jedhe warra raawwatan nu haa taasisu. Egaan Waaqayyoo nu gargaaree torbanoota arfan kanaa ituutti fufneen fufamaa yeroo biraa immoo itti fufnaa. Etuma minyaawu maraguu wayyaa yeroo baay'ee dheeratus namatti tolu. Iyesus Kiristoos irraa maal barraa isa jedhu garraamummaa irraa barraa. Garraamota ta'a nuun jedheeraa. Garraamummaa irraa barraa. Warra gadoof deebisanii ta'an jedheeraa kana isarraa barraa. Waliif dhiisaan jedheeraa. Har'uma kanarree walitti darlannee warri jirru wal aarsinee warri jirru walitti mufannee warri jirru walii dhiisaa. Akkan isiniif dhiise walii dhiisaa nuun jechaa jira. Dhiifamarraa barraa. Deebinee immoo obsarraa barraa. Warri obsan qabne har'uma kanallee jirra yoo ta'e har'uma kanallee wanta obsan nu fixachiise jira yoo ta'e obsaa aniyyuu gidiraa obseeraa nuun jechaa jira. Kanaan isa fakkaachuutu nurra jiraata. Deebi'ee immoo namoota hundumaaf garaa laafuu qaba ture. Walii keenyaaf garaa hin laafnaa. Fagootuun dhaqin manuma keessaa waliif garaa hin laafnaa. Walitti dhiyoo warri jirru garaa waliif hin laafnaa. Warri walii wajjin jirru garaa waliif hin laafnaa. Garaa laafuu qabu ture. Isa dhumaa abboomamaa ture. Hamma kamitti hamma du'a fannootti abboomamaa ture. Abboomamuun keenya saba Waaqayyoo hammami daangaansaa hamma nutti toletti hamma faayidaa keenya hin tuqnetti hamma waan nuyi jaallannu hin tuqnetti hamma waan mararfamaa nuyi mararsiifanne hin tuqnetti moo hammamitti abboomamuun keenya. Waaqayyo nu haa gargaaru. Isa dhumaatiif Iksi walumaa galaa dubbisee yeroon cufu Filiphisius 2:1 kaasee nan dubbisa. Boqonnaa 2:1 kaasee akkana jedha daddafeen dubbisa lakkoofsa 1 kaasee hanga 11tti.
Egaa karaa Kiristoos wal gorsuun jaalala isaatiin wal jajjabeessuun karaa Hafuura Qulqulluu tokkummaa qabaachuun gara laafinaan namaaf yaaduun nuuf kennameera. Haaleluyyaa. Nuuf kennameera. Ammas tu wanta nuun kennamne wanta nuun kennine nurraan barbaadu. Wanta nuun kennine godhaa nuun hin jedhu. Kanaaf iddoo kanatti nuuf kennameera jedha. Inni amma dubbise amma lakkoofsi tokkotti lakkoofsi lama immoo ammas isin warra yaada garaa tokko ta'uudhaan jaalala tokko qabaachuudhaan yaada walitti dabaltanii tokko ta'uudhaan yaada tokkotti waliif galuudhaan gammachuu koo fiixaan anaaf baasaa. Gad of deebisuudhaan warra kaan ofirra caalchisaa lakkaa'a malee yaada of tuulummaatiin yookiis of dhiibuudhaan waan tokkollee hin hojjetinaa. Isin keessaa adduma addaan waan warra kaanitti tolus immoo haa ilaalu malee waan isatti tolu duwwaa hin ilaalin jedheetu lakkoofsa 5 kaasee yaada garaa isa Kiristoos Yesuus qaba ture qabaadhaa. Lakkoofsa 5 yaada garaa isa Kiristoos Yesuus qaba ture qabaadhaa. Inni bifa waaqayyummaatiin ituma jiru ulfina waaqayyummaa isa abbaasaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti hin lakkoofne. Inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkotti hin gallee of godhe. Bifa garbummaa hin fudhate. Fakkaattii namummaatiin hin dhalate. Waan hundumaanis nama ta'ee argame. Inni gad of deebisee hamma du'aatti hamma fannifamee du'uttiyyuu abboomamaa ta'e. Haaleluyyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Warra garaa Kiristoos qaban, warra isa fakkaatan, warra isa mul'isan, warra isaaf abboomaman Waaqayyo nu haa taasisu. Waaqayyo sagalee kana nuuf eebbisu. Eebbifamaa. Baay'een isin jaalladhaa. Guddaa galatoomaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen.